Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan ammarraa kaafnee isin biraan geenyudha. Oduudhaaf ammoo gara Bilisee Bayyanaatti isin deebisa. Turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabanne isinitti himaa dursa oduu ijoo. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa guyyaa ayyaana alaabaa kabajan. Godina Shawaa aanaa Lumeetti boombiin seeraan alaa 51 qindoomina odeeffannoo tika biyyoolessaa fi qaamolee nageenyaa aanichaatiin qabameera. Amma oduu bal'inaan Bilisee Bayyanaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti konfiraansiin nageenyaa gaggeeffame. Bal'ina oduu kanaaf Araarsoo Mahammad. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo ganda Bakaa Kuubitti konfiraansii nageenyaa abbootii amantaa maanguddoota dubartootaa fi bakka bu'oonni uummata gandoota 8 walitti dhufuun akkaataa farreen nageenyaa ABO shanee qolachuun nageenya ganda isaanii eeguu fi itti fufsiisuun danda'amu irratti qaamolee nageenyaa fi bulchiinsaa waliin mari'atanii jiru. Kaayyoon marii kanaas qaamolee ajandaa ABO shanee qabatanii socho'an saaxiluu fi abbaan nageenyaas uummata waan ta'eef mariin kun kan barbaachise ta'uu itti aanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Harargee Lixaa obbo Ahmad Abdii ibsaniiru. ABO shaneen warra qabsoon uummata Oromoo akka milkooneef hojjetu keessaa tokko. Isa gaara jiru qofaan miti kasirriitti itti mari'achuu qabnu. Irrattis walii galuu qabnu. Ka gaafa caasaan nageenyaa deemee hojii hojjechuudhaan deemu nu jalaa meessu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wanni waltajjii akkanaa kan mariisuun barbaachisuuf mari'annuufis qaamolee akkasii ajandaa akkasii qabatanii deeman habeenu kan bira jiru adda baasnee saaxillee daandii deebisu. Marii kana irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Darajjee Girmaa fi daayrektara itti aanaa waajjira poolisii aanaa Ciroo inspektar Fufaa Damisee nageenyi bu'uura waa hundaa ta'uu fi wantoota hundumaaf nageenyi kan barbaachisu ta'uu kaasuun lootee galtoota ABO shanee balaaleffachuu fi qolachuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisaniiru. Waan hunda bu'uurri nageenyi maallaqaan hin bitamu. Maallaqaan bituu dandeessa nageenya biyyaa dhiisaati, nageenya ganda tokko, nageenya aanaa tokko dhiisaati. Mana hankee keessa jaartii fi jaarsi yoo olloole nageenyi hanga boree jiddu waan dhabdu hedduu jira. Kanaaf bakka nageenyi hin jirre misoomni hin yaadamu, bakka nageenyi hin jirre jaalalti hin yaadamu, bakka nageenyi hin jirre wanni takka hin yaadamu. Nageenyi nama miti bineensaaf nageenya barbaachisaadha. Muka kanaaf nageenya barbaachisaadha. Yoo nagaan jiraate namni kan socho'uu danda'u, yoo nagaan jiraate kan barachuu danda'u, yoo nagaan jiraate misooma kan adeemuu danda'u. Nagaan jiraachuu baannaan namni jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Hattuun nama cinqaa jirti, hattuudha bara. Hattuun nama cinqaa jirti, nama saamaa jirti. Namni kan reera hawwatoo ta'e ni qalama. Inni sun achi jiru sun akka nutti hin dhufneef. Ka achi inni kunnoo tidha kunnoo hin jedhani moo naaf ta'u Oromoon. Ka achi sun otoo balaaleffachuu baanne. Alatti ofirraa dhorkuu baanne boru lootee nu keessa seente waan ta'eef. Hirmaattonni konfiraansii kana ABO shanee lootee galuuf yaaltu ofitti kan hin dhiifne ta'uu fi kan balaaleffatan ta'uu kaasuun nageenya ganda isaanii eeguu cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Nutti dhufanoo bakka ni dhiistii waan jiruuf keessatti fudhachuun gaarii natti fakkaate. Hin dhiisnu jennee waadaa gallee jiran. Hin dhiisnu. Diina nu seenu akka araddaa keenyattis ta'e akka aanaa keenyatti illee bikka barbaachisaa ta'etti hirmaanneellee diinas ni qabna kan keessatti mul'achuudhaan malees ni sakattaana ni eeggannaa naannoo keenya. Halkan kaane ilaa bariitu ta'aa jirra. Roga keenya karaa diinni seenullee qorataa jirra. Maraataa karaa deemullee qorataa jirra. Eenyuun miidhama? Uummanni hattuun shaneen wayyaaneen eenyuuf deemti? Dhiirota keenya fixxee dubartiif deemti. Qabeenya keenyaaf deemti. Ni dhageenya ni garra midiyaan ummanni keenya dubartoonni asirraa buqqee jaalawwan asirraa kaasanitti booyaa jiran midiyaan hordofaa jiru. Kanaafuu nuti shanii har'aas ta'e burusteen ni balaaleffan diina keenya. Kana malees farreen nageenyaa lootee galuun nageenya booressuuf yaalan mootummaa waliin ta'uun araarama tokko malee tarkaanfii kan irratti fudhatan ta'uu himuun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa eegalames cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Ammallee shakkii takka hin qabnu waan gaafiin nuti gaafataa turre hundi bikka nu geesse wayii hafee kaduu mootummaa keenya hojii itti dhalaayee bikka irra ta'uu qabaate yoo ka jiraatu taate haa himatu malee tuti keessa ka deddeemu hattuudha hattuun bikka jiru dhahamuu qaba.
arrallee barullee nuti akka dubartitti fittilleen dhiif wareega lubbuuf kannina raayyaa ittisa biyyaa cina qabeenya qabnuun waan qabnuun raayyaa ittisa biyyaa cina ilmootee nyaateef cinaa ni dhaabbanna. Xumura irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa obbo Darajjee Girmaa deeggarsa hawaasni raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaa jiran galateeffachuun dargaggoonni ulaagaa guutanis gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamicha godhaniiru. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin araddaan kun zooniin kun hundi keessanuu nu cinaa dhaabbatanii jirtanii galatoomaa isin jechuun barbaada. Maallaqa hedduu baaftanii deeggarsa gootanii jirtu. Kun qoftiin gahaa miti. Yeroo barbaachisaa ta'etti ammas raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa mootummaa keenya cinaa dhaabbanna. Kanaaf dargaggoonni zoonii kanaa kan magaalaa kanaas garanatti makamaa yaada jiruun qaba.